Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun miidiyaa koodha amma yeroo oduu waliin Abdii Waaqbayyana. Gabaasa qorannoo sa'a 24 darbeetiin Itoophiyaatti namoonni 1,186 dhibee COVID-19 qabamanii lubbuun namoota 16 darbee jira. Sa'a 24 darbeetti qorannoon laaboraatoorii namoota 14,688 hojjetameen namoonni 1,086 vaayirasichaan qabamaniiru. Namoonni haaraan 394 yoo dandamatan waliigalaan namoonni 11,248 dandamataniiru. Itoophiyaatti waliigalaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 26,204 qaqqabeera. Yeroo ammaa kanas namoonni vaayirasichi irratti argamu 14,295 ta'uun ministeerri fayyaa ibseera. Namoonni 193 wal'aansa cimaa keessatti argamu. Waliigalaan lakkoofsi namoota lubbuun darbaniis 479 qaqqabeera. Eegdonni Jawaar Mohaammed Shanii fi Yaasiin Jumaa mana hidhaatti dhibee COVID-19 qabaman. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohaammed fi kan namoota 14 of jalaa qabu keessaa namoonni 5 koronaa vaayirasiin qabamu poolisiin mana murtiitti hime. Manni murtichaa ragaalee abbaa alangaa dhaga'uuf kaleessa hagayya 13tti beellama qabatee turus jecha ragoolii hin dhaggeeffanne. Beellama kaleessaatiin abbaan alangaa ragaalee namoota 3 dhageessifachuuf ture. Haa ta'u malee galmee kana keessa namoonni 5 Geetu Tafarraa, Bashir Huseen, Sabbooqaa Olqabaa, Kennee Duumichaa fi Daawit Abdataa dabalataan gaazexessaan lammii Keeniyaa Yaasiin Jumaa dhibee COVID-19 waan qabamaniif beellama mana murtii irratti argamuu akka hin dandeenye poolisiin mana murtiitti himu abukaatoon isaanii Kadirri Bulloo BBC'tti himaniiru. Namoonni 5 galmee Jawaar jala kan jiran COVID-19 qabaman eegdota Jawaar yoo ta'an yeroo ji'a tokko poolisiin qoratamaa turanitti abukaatoo fi maatii isaanii waliin akka waliin agarre dhorkamuun isaaniis ni yaadatama. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa mana keessatti hidhamuun isaanii mirkanaa'e. Obbo Lammaa Magarsaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuun hagayya 2012 irraa kaasee mana akka turan ajajni darbuu Addis Istaandard gabaase. Akka gabaasa kanaatti obbo Lammaa Magarsaa dabalatee barreessituun isaanii mana akka hin baane ajajni darbee jira. Guyyaa kaleessaa hagayya 7/2012 biiroon obbo Lammaa Magarsaa sakattaamaa akka tures maddoonni amanamoon ibsaniiru. Obbo Lammaa Magarsaa mana akka hin baane ajaja kan dabarsan ajajaa waraanaa jeneraal Adam Mohaammed akka ta'es beekameera. Hooggantoonni godina Walaayittaa hidhamanii turan gadi lakkifaman. Dhaddacha guyyaa kaleessaa mana murtii godina Walaayittaa ta'een hooggantoonni fi aktivistoonni gaafa dilbataa koomaandi poostiin to'annoo jala oolan akka gadi lakkifaman murtaa'e. Akka mirga wabii hin laatamne abbaan alangaa falmusu abbaan murtii mirga wabiitiin akka bahan murteesseera. Lolaan laga Awaash aanaa Ejeritti ganda tokko uwwisuun abbootii warraa 526 qe'ee irraa buqqisee jira. Lagni Awaash yeroo gannaa guutuun aanota godina Shawaa Kibba Lixaa fi Shawaa Lixaa keessa jiran irraan miidhaa geessisuun ganna dhufu hunda dhagahama. Dhibba kanas lagni Awaash guutee dambali'uudhaan godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeritti ganda Dhiibuu jedhamu sadarkaa guutummaatti jedhamutti uwwisee jira. Bulchaan gandichaa obbo Kabbadaa Disaasaa BBC'tti akka himanitti lolaa kanaan abbootii warraa 526 ta'an qe'ee isaanirraa buqqaaniiru. Darbe lolaan laga Awaash naannoo Affaaritti namoota 32,000 qe'ee isaanirraa buqqisuun isaas ni yaadatama. Hidhattoonni Huutii godaantota Itoophiyaa Yaman keessatti ajjeesaa akkasumas ari'aa jiru jedhame. Akka gabaasa BBC'tti godaantonni Itoophiyaa hedduun daangaa Yamanii fi Saawudiitti hidhattoota Huutii fi loltoota daangaa eeganiin ajjeefamuu Human Rights Watch gabaasee jira. Bitootessa bara 2020 keessa hidhattoonni Huutii Yaman weerara COVID-19 akka sababaatti fayyadamuun godaantota Itoophiyaa hedduu ajjeesuun kumaatamaan kan lakkaawaman immoo kaaba Yaman keessaa ari'achuu Human Rights Watch beeksisee jira. Kanneen gara daangaa Saawudiitti baqatan hedduun ammas loltoota daangaa eeganiin ajjeefamuu fi dhibbootni hafan gara gaarreen naannoo daangaa jiranitti baqachuun illee ibsame. Dhaabbatichi godaantonni lubbuun oolan natti himan jedhee akka gabaasetti naannoo daangaatti guyyootaaf nyaataa fi dhugaatii malee erga turanii booda aanga'ootni biyyatti akka isaan seenan hayyamaniiruu fi jedhu. Waraanni Yemen bara 2015 garee Huutii fi mootummaa Yemen gidduutti kan eegalame yoo ta'u ammaatti hiikoo tokko malee itti fufee jira. Dhaabbanni to'annoo dhibee Ameerikaa golgaan fuulaa qaawwaa qabu koronaa vaayirasii hin dhowwuu jedhe. Akka Washington Post gabaasetti dhaabbatichi yookaan CDC'n maaskiin qaawwaa qabu kun coba xixiqqoo hafuura wajjin bahu waan hin ittisneef koronaaf nama saaxilaa jedha. Haguuggeen fuulaa qaawwaa qabu kun namoota baay'ee biratti fudhatama argateera. Garuu isa kanarra golgaan huccuu haalaan koronaa ittisuu akka danda'u ibsameera. Oduun hagayya 14 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.